Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube chaanaalii kiyyaa nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'as viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Har'a immoo saabunaa fuula keenyaaf gaarii ta'e tokko qabadhee isinitti deebi'een jira jechuudha. Akkuma sitti argaa jirtanii saabunaa kan duraan fayyadamee fi akkasuma kan gaarii fi kan duraan fayyadame akkasuma fuula kiyyaa irratti wantoota garaagaraa irratti babaasisanitti agarsiisa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa fuulli keenya saabunaa urgaa'u akkasuma saabunaa gosa adda garaatiin yoo fayyadamne xiqqoo nu jalaa miidhamuu danda'a akkasuma nu jalaa baduu danda'a jechuudha. Anumtis illee ofii kiyyaa fi saabunaa gosa garaagaraan fayyadamaa ture jechuudha duraanii. Fuulli kiyyaa baay'ee illee osoo hin ta'in shifna irratti jedha yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo tokko tokko narraa bada yeroo tokko tokko natti deebi'a ammuman saabunaa jijjiiru jechuudha. Amma erga ji'a ja'a asiiti jechuudha saabunaa ji'a ja'a asiiti jechuudha saabunaa gosa tokko fayyadamaa jira jechuudha fuula kiyyaatti. Duraanii gosa garaagaraan fayyadama. Haa ta'u malee wantoota garaagaraa narratti baasaa ture, shifna irratti jedhaa ture akkasuma fuulli kiyya darbee iddoo tokko tokkotti ni gugurraachata jechuudha. Akkasitti narratti ba'aa ture jechuudha. Duraanii kan hin fayyadamaa ture kanaadha jechuudha. Akkasuma kanas fayyadamee tan jira jechuudha. Akkasuma kanallee fayyadamee jira jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kanallee fayyadamee jira jechuudha. Garuu saabunaan kuni foolii waan qabuuf jechuudha fuula kiyya xiqqoo na jalaa balleessatti ture jechuudha. Guddaallee baay'eellee miti hangana shifna irratti jedhee akkasuma darbee iddoo tokko tokkotti na gurraachata jechuudha. Ergasii immoo saabunaan kuni bareeda jennaanan bite jechuudha. Baay'ee tokko gaariidha jennaanan bite. Ergan bitee itti fayyadamuu jalqabee naannoo ji'a ja'aati jechuudha. Akkasuma kan shifna irratti jedhee akkasuma gurraacha xaphii irratti jedhee ture. Akkasuma hunda isaanirraa balleessa jechuudha. Saabunaan kuni saabunaa aappiliiti jechuudha. Hedduu tokko gaarii, hedduu tokko bareedduu baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa saabunaa kana bitaatiitti fayyadama. Anis isaan sana osoo hin taane saabunaa kanattan gargaaramaa jira jechuudha yeroo kanatti jechuudha. Kanaaf wanta gaarii ta'e tokko immoo wanta na fayyade akkasuma isiniif qoode waan ta'eef saabunaa kana saabunaa aappiliitii bitaatiitti gargaaramaan isiniin jedha. Viidiyoon kiyya har'aa kanumaadha. Laayik gochuun dagatinaa. Baay baay.